Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Bullalee Miidiyaa Neetwoork. Oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turu waan boonnoo waa beekoti. Duraan dursa hangafoota oduu. Wal waraansa garee Amaaraa fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru sababeeffachuun ilmaan Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran rakkoo hamaa keessa jiraachuun himame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa aleellaa farri lolaa isarratti banee ofirraa qolachuu beeksisee jira. Kabaja ayyaana Irreechaa bara kana magaalaa Finfinnee fi Bishooftuutti kabajamu irratti argamuun Oromoo Walloo balaa guddaaf waan isaan saaxiluuf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jedhame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Wal waraansa garee Amaaraa fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemaa jiru sababeeffachuun ilmaan Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran rakkoo hamaa keessa jiraachuun himamee jira. Erga gareen Amaaraa faannoo ofiin jedhu mootummaa federaalaa fonqolchan masaraa mootummaa 4 kiiloo jiru qabadha jedhee booda wal waraansi gareelee siyaasaa fi yaadaan waliin faalleessine kanneen gidduutti adeemaa jira. Garee faannoo kana aleeluuf loltoota mootummaa Itoophiyaa Gondar deeman keessaa ilmaan Oromoo hedduudha. Haa ta'u malee ajajoonnii fi qondaaltonni waraanaa Itoophiyaa sabaan Amaaraa ta'an ilmaan Oromoo achi keessa jiran irratti shira dalaguun addatti balaaf isaan saaxilaa jiru jedhame. Akka namni miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'e naannoo Amaaraa jiru nuuf himetti ajajoonni waraanaa dhalootaan Amaaraa ta'an ilmaan Oromoo raayyicha keessa jiran irratti shira dalaguun garee faannoof looguun rukuchiisaa jiraachuu himeera. Ajajoonni waraanaa kunneen erga naannoo Amaaraa gahanii booda garee faannoo waliin mari'achuun loltoota mootummaa rukuchiisaa jiraachuus miseensi raayyaa kun ifoomsee jira. Ijoolleen Oromoo raayyicha keessa jiran gara daangaa Oromiyaatti baqatanii waraana bilisummaa Oromootti dabalamuuf yaalanillee uummanni daandiitti cufuun dhukaasa irratti banaa jiraachuu himeera. Akka namni kun jedhutti shira isaan irratti dalagameen hiriyoota isaa hedduu kan dhabe hoggaa ta'u haleellaa faannoo fi uummata Amaaraa ofirraa qolachaa daangaa Oromiyaatti dhiyaachaa jiranis hir'ina loojistikii qabaachuu isaanii dubbateera. Lola naannoo Amaaraatti garee Amaaraa faannoo fi garee baattoo sirna nafxanyaa ta'e Bilxiginnaa gidduutti adeemaa jiruun ilmaan Oromoo hedduun miidhamaa jiru. Haleellaan gama faannoo fi uummataan irratti adeemaa jiraachuus hubachuuf dandeenyeerra. Shaamballi tokko keessa nama 30 bishaan cabsinee baanee argan kenninu jennee warri kun achitti. Innume? Duraan naannoo nama 65 turre. Aye. Ijoolleen tun bakka lolli oowwee bakka ajiin qabnee wanni taananii ijoolleen harka kennachaa oofte beektaa horiide. Aye. Duunuun duuna malee harka kennamu jennee ofirraa oolan lama ijoollee walii qabannee kallattii tokkoon itti cabsinee harkaa baanee buree dhufne. Sila bara kallattii kara Wallaggaa fi Amara waldaan gidduu kan kaluu turre beektaa kallattii keessatti dalagu malee. Sababni karaan beeknu dachaane sila ammoo kalleessa ammoo waan xiqqaa isinitti kaluu turre kalee malee kallattii baanuu hin dhabne malee. Amma ijoolleen hedduu dhumeera isinirraa? Hin dubbatin ijoolleen an duraan wal mareeddeen hin daalleen hin hafne amma biraa bira jira malee. Waan ajaa'iba. Amma namichi beekaa sirra gochiisaa hiraaree ajajaan suni Amaaraa namichi? Namichi jeneraaltichi Amaaraadha. Beekaa sirra gochiisuu danda'a amma wanti kun akkamiin shakkitu akkamiin ilaalaa jirtu? Beekaan rukuchiisaa raasanumaa miti xiyyiitii namni hin finne humna dabalataa namni hin finne waraanni ijoollee ta'e bichi qofa waan ta'eef kanaaf itti humna dabalataa xiyyiitii isinii fidaan jiru jechaadha cirumayyuu? Wata akka maal fidatama duraan jirtu malee wanni nalarraa seensisu hin jiru maali karaan hin cufamee sibiiliin karaan dabarsitu makiinaa bakka laal waraanni isaanii bakka haala dubartoota daa'ima mara jira eegaa cufaa jiran itti kaleeyyuu dhukaasan karaarra dhufne dhukaasumaan harkaa ba'ani. Uummanni illee isin irratti karaa cufee isin jara faana isin lola kaa? Karaa dhagaa itti guuranii mukatti guuranii dhabni nuti makiinaan hin deemne miilaan waan jirruuf dhukaasamaan bira ta'e. Waan ajaa'ibaati. Amma ijoollee shaamballii wajjin turtan keessa nama 30 qofa ba'eere kaan hin dhume? Nama 30 malee kun tokko hin baane. Warra qabdee maal goote warra ijoollee Oromoo kana yoo bujeetee hin fitti? Yoo banna hojii sun kanneen waan isin irratti hojjechaa ijoollee yoo nuti dawwallu hin beektu ijoolleen. Hin ajjeeftee? Hin ajjeeftee dararsee maal gootee marraajaa achitti irra fuutee ajjeeftee. Akkam keetti. Akkasii? Amma yoo kaduu irra warra qabameeti jigalaalu warri qabamee dhabdeettee irra bakka takka qabani. Hin taati kaayee meesiin bilbila yee kaawwan jiru waliif bilbila. Kaayee bakka.
Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa haleellaa farri libilolaa isa irratti bane ofirraa qolachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa ona Booranaa haleellaa farri libilolaa mootummaa PP Oromiyaa hundeessite isaa irratti bane ofirraa qolachuun injifachuu himee jira. Loltoonni mootummaa farra libilolaa jettee poolisii Oromiyaa humna addaa fi milishaa walitti makuun ijaarte waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf imalaa turte durfamuun haleelamtee jirtis jedhame. Mootummaan Itoophiyaa waggoota 5 darbaniif tooftaalee garaagaraa fayyadamuun waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf yaalaa turus milkaa'ina hafeera. Haa ta'u malee mootummaan beekumsa maleeyyii kun ammas tooftaa moofaa kana fayyadamuun farra libilolaa ijaaruun bosona Oromiyaa keessa deemuun shanee barbadeessinas jechaa jiru. Yeroo garaagaraatti uummata humnaan bobbaasuun shanee sakattaa jechuun hawaasa bosonatti ofaas tureera. Haaluma kanaan ona Booranaatti farri libilolaa waraana bilisummaa Oromoo barbaacha dirree qabsoo dhufe kun haleelamuun barbadaa'eera jechuun maddi keenya nuuf himeera. Kabaja ayyaana Irreechaa bara kana magaalaa Finfinnee fi Bishooftuutti kabajamu irratti argamuun Oromoo Walloo balaa guddaaf waan isaan saaxiluuf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jedhame. Ijoolleen warqituu ilmaan Oromoo Walloon dararaa bara baraan nafxanyaan isaan irraan ga'uu dandamachuun Oromummaa isaaniitti cichuun aadaa fi duudhaa abbaa isaanii kunuunsaa jiru. Akka kabaa manaatti diinaan marfamanii hirree jabaa fi gootummaa fakkii hin qabneen diina walakkaa ta'uun wareegama lubbuu fi gatii dhiigaa aarsaa kaffalaa kan jiran Oromoo Walloo kabaja Irreechaa baranaa irratti argamu yoo barbaadan of eeggannoo addaa gochuu akka qaban namoonni hedduun dhaamaa jiru. Dandeettii fi aamilee lolaa kan hin qabne gareen Amaaraa ilmaan Oromoo konkolaataadhaan gara Finfinnee imalan yeroo garagaraatti daandii irraa qabuun haala suukkanneessaadhaan ajjeesaa tureera. Bara darbee ijoollee irreeffattee gara Kamisee imalaa turte haleeluun gatii guddaa kan baasise gareen faannoo baranas gochaa kana irra deebi'uu mala jedhamuun sodaatamaa jira. Akka namoonni hedduun sodaa isaanii ibsataa jiran himanitti haalli naannoo Amaaraa bara kanaa hedduu sodaachisaadha waan ta'eef gareen kun haaloo ba'achuuf waan maluuf ilmaan Oromoo Walloo irraa gara Finfinnee dhufan of eeggannoo gochuu akka qaban dhaamaa jiru. Daandiin gara Finfinnee dhufu magaalota Amaaraa keessa waan qaxxaamuruuf balaa guddaa fiduu waan maluuf of eeggannoo guddaan godhamuu qabas jedhameera. Gareen badii kun haaloo haleellaa mootummaa federaalaa fi Oromoo Walloo ofirraa isaan qolate ba'achuuf carraa kanatti fayyadamuu malu sodaa jedhuun ijoolleen kabaja kanarratti argamuuf gara Finfinnee imaltu tooftaa addaa fayyadamuu qabu yookaan immoo imala sanarraa of qusachuu qabu jedhamuun dhaamamaa jira. Weerara dhibee busaa fi beelaa Oromoota Wallagga lixaa mudatee birmachuuf namni martuu qooda isaa baachuu akka qabu dhaamame. Seenaa biyya Itoophiyaa keessatti dacheen beeloftee gargaarsaaf gara ilma namaa ilaaltee hin beekne lixii Oromiyaa balaa namtolcheen quuncaruun yeroo jalqabaaf gargaarsaaf ilmaan Oromootti harka ishee diriirsitee jirti. Waggoota 5 dura xiyyaarota waraanaan reebamu, bombii diroonii samiirra darbamuun haleelamu, waraana lafoon qe'ee fi qabeenyi isaa gubachuu, saamamu, ilmaan isaa ajjeefamu, mormirraa muramuu kan eegale Oromoon lixaa bara kana immoo dhibeen busaa isaan weeraruun saba meeshaa waraanaa irraa hafe daguugaa jira. Daguugaa sanyii dhokataa saba Oromoo irratti keessumaa immoo Oromoota Wallaggaa irratti dalagaa kan jiru gareen mootummaa biyya bulchuuf yaalaa jiru PP'n meeshaalee fayyaa fi manneen yaalaa naannoo sana jiran cufuun uummata fixaa jira. Daa'imman haadholiin maanguddoonni dhibee busaa fi hir'ina nyaataan daguugamaa jiru. Keessumaa immoo haalli uummata Oromoo Wallagga lixaa keessa jiru daran hammaataadha. Oromoon wal malee biraa kan qabne kan baran ilmaan Oromoo quuqama sabaa qaban karaa uummanni keenyatti gargaaramuu danda'u haala mijeessaa waan jiraniif Oromoon idil addunyaa saba isaa balaa beelaa fi balaa du'aarraa baraaruuf waan isaaf danda'ame hundumaa gochuu akka qabus gaafachaa jiru. Kanaafis sabni Oromoo biyyoota garaagaraa jirtan uummata keessan kana baraaruuf tooftaalee seera qabeessa namoonni beekamoon biyya keessaa fi alaa qopheessan fayyadamuun ilmaan Oromoo akka gargaartan isin gaafanna. Ayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii qophiin keenya kan guyyaa irraa kan hangasii ture qopheessee kan isin biraan geessu ana Buunaa Waabeekote. Isinis sagantaaleen keenya guyyuu akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii sabiskiraayibii godhaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.